yeroo rakkinaatti furmaata kallattu Gabre Kiristoos ifa gochi kan kee Taanaati hojjette raajida oolmaan kee Ifa addunyaatti ati dafii kottu yeroo rakkinaatti furmaata kallattu Gabre Kiristoos ifa gochi kan kee Taanaati hojjette raajida oolmaan kee Gabre Kiristoos mootidha abbaan kee jireenya addunyaa ati ni jibbite atoo qulqulluudha Waaqayyoon filatte gaa'ela keetillee dhistee ni godhante ifa addunyaatti ati dafii kottu yeroo rakkinaatti furmaata kallattu Gabre Kiristoos ifa gochi kan kee Taanaati hojjette raajida oolmaan kee Waggaa 15 hiyyeessaa fakkaatte maatiin kan keetiis akkasii hin beekne hiyyeessota waliin kadhachuu eegalte mana maatii keerra jiraachuu filatte Ifa addunyaatti ati dafii kottu yeroo rakkinaatti furmaata kallattu Gabre Kiristoos ifa gochi kan kee Taanaati hojjette raajida oolmaan kee Ijoollummaa keetiin Waaqaan filatamte Kennaa caalu dhuftarraa argatte jireenya addunyaa hundasaa tuffatte qulqullummaan kadda dhuftarraa argatte ifa addunyaatti ati dafii kottu yeroo rakkinaatti furmaata kallattu Gabre Kiristoos ifa gochi kan kee Taanaati hojjette raajida oolmaan kee Gabre Kiristoos jennesi waammanna ati nuuf dhaabbadhu nuti si kadhanna araara nuuf kadhu Waaqa keenya bira ati nu yaadadhu nun gaatiin adara ifa addunyaatti ati dafii kottu yeroo rakkinaatti furmaata kallattu Gabre Kiristoos ifa gochi kan kee Taanaati hojjette raajida oolmaan kee ifa addunyaatti ati dafii kottu yeroo rakkinaatti furmaata